Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota chaanaala Farhaan Muhammad jechuudha. Har'as akkuma beekamu karaa teekinooloojiitiin isin jira. Karaa keessattuu viidiyoon kun kan ilaallatu jechuudha. Warroota chaanaala qabaniif fedhuu feesbuuk irratti peejii qabaatanii fedhuu yuutuub irratti chaanaala qabaatan jechuudha. Kanaafuu isaaniif qophii takka qopheeffannee dhufne jechuudha. Qophiin kun maal yoo jenne akka appilikeeshina tokko qabannee dhufne appilikeeshina yookiin sooftiweera editingiidha jechuudha. Inni kunis Adobe Premiere Pro jedhama. Sooftiweera bareedaa ajaa'ibaati. Miidiyaalee gurguddoo addunyaa kanaatiitu itti fayyadama jechuudha. Isa kana egaa wanni isinii qabannee dhufnee jirru jechuudha. Isa kana sooftiweera kana akkamitti argannaa kan jettu yoo ta'e diskiripshinii irratti isiniifin kaa'ee jechuudha. Akkaataa itti daawulood goonuu fi instaal goonuu hundi isiniin agarsiisa jechuudha. Jalqaba akkaataa itti daawulood godhuu yoo barbaanne jechuudha. Kiroomii seenaa yookiin biraawuzara feetan seenuu dandeessan isinii. Maal jennaani get into PC jennaan. Booda enter yookiin search goona. Gidee nu fide jechuu kanatti kun kan nuti jechuudha. Linkii gubbaa jiru kana. Akkuma agartan nu fidee jira jechuudha. Gidee akkana nu fide jechuudha. Gidee akkana nu fide jechuudha. Asirratti search goone jechuudha. Bakka searchii kana irratti ani ammaan dura buufadheetiin jira waan ta'eef ilaala. Adobe Premiere Pro ajoo kana jechuudha. Kilikiin godha. Booda goon jaanii nuufite egaa akkuma kana jechuudha. Kan buufannoo jettan Adobe Premiere Pro 2018 kan 20 kana buufannaa jechuudha. Akkuma agartan kana jechuudha. Akkuma agartanii kilik goona. Akkana nuufite egaa kana gizee scroll yookiin gad buunee gama jalaatti gad buunee jechuudha. Akkana egaa akkana nu jechuudha. Paaswordii nu gaafata waan ta'eef paaswordiin isaatis 1 2 3 qofa galchina jechuudha. Achi booda egaa daawulood godhii jaa akkuma agartan jechuudha. Kilik goona. Ni jechuudha amma notification ni dhufu. Akkuma agartan eegalee jira jechuudha. Haalaan dhugaa control plus J tuyne daawuloodii ta'ee biyya laallu. Akkuma agartan deemu jira jechuudha. Ani egaa daawulood godheetiin jira waan ta'eef akkuma agartan kana jechuudha. Daawulood godheetiin jira waan ta'eef kanuma show in folder kajoo kana kilik goona. Gizee nu dhume jechuudha. Gizee isin akkas gootanii jechuudha isin. Ani ammoo ammaan duratti daawulood godhee jira waan ta'eef gizee daawuloodiin dhumte show in folder kajoo san tuuxanii jechuudha. Ichi booda gizee akkana nu fide jechuudha. Ichi booda waa hedduun daawulood godhee jira akkuma agartan kana jechuudha. Ichi booda egaa kilik goona. Paaswordii achitti nu kannan san itti galchinaa jechuudha. 1 2 3 booda enter yookiin okay naani. Akkuma agartan Adobe Premiere kajoo kana kilik goona achi booda ammaas akkasumatti achi booda setup kajoo kana kilik goona jechuudha. Extract godhee amma inni fixutti ni eenaa jechuudha. Akka hamini dhuftu dirqama jechuudha eeguun keenya.
akkuma beekamu jira waan ta'eef akkana nu fidaa jechuudha. Akkana notification nu fida. Yes jennaan akkana gizee yes jennaan booda jechuudha. Akkana nu fida continue jennaani. Install godhuu eegalaa jechuudha. Asitti installationii numa lakkaa'aa waan ta'eef raayin muree yookiin gabaabsee jechuudha. Isinirraa akka isinitti hin dheeranneef jechuudha. Hojiiwwan egaa uumama fixuu jechuudha. Amma walakkaa ga'u jira. Egaa install complete jaa close jennaani. Booda launch godha jechuudha. Egaa gizee install godhee fite akkanatti nu fide jechuudha. Akkuma agartan kana jechuudha. Haabannu jechuudha isaa. Akkuma agartan kana banee jechuudha. New project jedhani. Kana kan inni fakkaatu waan agartan jechuudha. Kana fayyadamuun viidiyoon har'a isiniif qabanne jechuudha. Viidiyoo kana obboleeyyan viidiyoon har'aaf isinii qabannee dhufne jechuudha. Viidiyoon kun akka isin fayyadu abdii guddaan qaba. Keessattuu warra peejii Facebook irraa qabu akkasuma chaanaala YouTube irraa qabu jechuudha. Isin baay'ee isin fayyada viidiyoo keessan karaa adda addaatiin edit godhachuudhaaf jechuudha. Bashannanaa akka feetanitti edit godhatu waan ta'eef baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Appilikeeshina yookiin sooftiweera baay'ee isin barbaachisu jechuudha. Kana viidiyoon har'aaf qabadhee isinii dhufe viidiyoo kana gama biraatiin laayik godhuudhaan obboleeyyan keessan biraa gahaa isin jaa. Gama kaaniin immoo chaanaala kana obboleeyyan keessan kana jajjabeessaa isin jenna. Galatoomaa nurraa fagaatinaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.